fi rakkinni jara kana walirraa fageesse dinagdee dhabuu akka ta'e lama ta'anii laayivii irra ta'anii haa ta'u keessoodhaan giruuppiidhaan waliin gaafadhaati tolee erga araaramtaniiti rakkoon keessan erga kana ta'e waan kana isinii goonuuree jira abdii gadaachoo ni jira ustaaz na jalan dubbatinaa kamaal taatan nama guddaa miti isin gaafa namni dubbatu nama jalan dubbatinaa qarshiin rakkoon qabu oromoon yoomiyyuu nama rakkina kanaan qabu jedhurratti garaan jabaatu garuu ariitii kanaan ta'uun qabu mubaarakatis wanti kanaan duraa maaliif muuxannoo siin taane ati maaf irraan baranne sababa gara laafummaa keetii namni kara meeqaan maqaan si balleessi jarana Alex rakkoon ta'e maali mee qoy rakkoon keenya moo rakkoo maatuu hin qabnu nuyi rakkoo maali rakkoo afaan oromoo haasawa jirraati in ta'u akka kanatti jarjarsuudhaan in ta'u Habibi jarjarsuu maaltu bade? Maaltu bade? Isa jaawuu jirtu seesin. Tokkoffaa dhaggeeffadhaa maallaqa walitti buusanii mucaa kana galchuu fi waan gaariidha garuu ustaaz Mahammad Bayyaan dhuguma bulchuu danda'u isaanoo miidiyaa irratti fidanii dubbatu waa yaada manaa isaanii miidiyaa irratti dhufanii maal bulchuu danda'u waan ta'eef isa kanatti himaa dura dadhabina isaaniitti himaa rakkoon keessan kana Mubarak ustaaz illee afaanii fudhannee waan takka nu dubbisaa yookiin hin buune. Meeqoo haa jiran mubee waa tokko si gaafadha mubee osaamee jiran dhiifama naa godha hundi keessanuu mubee waa tokko si gaafadha ustaaza kanaati duriyyee hundi ol baaftee asirratti akkatti lallabuuf fiduuf immoo rakkina isaa hawaasa isaatii wajjin fiduuf. Duriyyee miti nuti akka nama tokkootti waan miidiyaa irratti dhageenye akkuma keetti dhufnee irratti hirmaachaa jira. Mubarak mana kee qaba jiyyeen yookaan ustaazii galaa deemu. Akkana godha jamaa. Tamam min dubbata jira ustaz bazar min dubbata warri kan miuti qabadda adara sabboona ko miuti qabadda ila ustaz tamam min dubbatanii jira waa dubbata mee isaan hin dubbatanii yoo ana qabata mubarak Qur'aan rabbiillee fatabayyanu jedha dhugaa jirtu walitti himna fatabayyanu jedha waan tokko addaan baafadhu jedha sheeticha hin qarqaarra hin qarqaarsifna hin qarqaarsifna ja'a jalaa gubatee foolunaa gochuun dagatina abbaa miskiinaa nama Ulama me mubarak nabas. Mada dabe nutu mure. Aye dubadda ustaz. Ila mucha sheeticha hin qarqaarra hadhallee borullee hin qarqaarra garuu sheeticha qarqaaruun duratti dhugaan jirtu akka abaazarriin biratti sheeka kanallee ani hadha arge waliin beeynu dubbii miidiyaa irra deemtu malee dhugaa jirtutti mubarak borullee hadhallee gurra kee eeggattee mucattii keessaan dubbiftee maarree rakkinna diinagdee tunu jidduu jira. Nu qarqaari yoo mucattiin siin hin jedhin tinnish jettee harkatti hin kaa'in tanumaan dhugaanti sheettamaa masirra waan jedhan hin dhageenye murtuu muhitii qaba akkana umurii dheeraddaa anis kanuman jedhe qoy mee hanga fakkeenya hay obboleeyyan kiyya ilaa waan takkatti mee xiqqoo beeytanii akka daa'imaa taanan as keessa hunduu nama gaarii nama beekaadha nama hayyuudha nama tarii baay'inni nama maatii horatti illee na fakkaata. Sheen illee nama akka itti maatii ofii horatu inuma beeka jedhee yaada daa'imaa miti harmoo hoosisneetiin hin guddisnu nama beekaadha nama diin beeku namni diin beeku immoo wanni hin barbaachisu garuu immoo wanni kun sooshaal miidiyaa kana keessaa iyyuu tiktookni balbala kadhaa akka ta'e marruu ni beeytanii waan kadhaa kana immoo akka gaarii irratti wal gargaaruu rakkoon qabu garuu qeeqni isa booda namatti ka'u baay'eetu jira waan ta'eef. Waan kan of eeggannu illee bareeda sheeka gargaaruun akkuma Abu Zarri jedhan bakka ofii jira maaliif sheen edaa hin kaxaban malee anas hin dura waan gaafa san sooshaal miidiyaa hin baqadhalle gaafa sheeka waan waa irraa jejjedhanii isaan akkana jiran akkan namni dinii akkam jaanjansan namni ma khaxaalle kullu banii aadama khaxaa wa khairul khaxaa'ina at-tawwaabuun jecha immoo namni immoo siisteema jiruu isaa kan itti fooyyessuuf yookaan tiktook itti guddifatuu fi fooloo itti guddifatuuf waa namni yoo taphallee godhe namni wama san akka inni godhee hafarsee waliin dhahuun hin jira sun taree jira roobni sun taree amma sheeka eega gaaf duraa nikaa godhan amma cidhanaa godhaa hawaasa kiyyaan jechuun rakkoo miti waan wanni kadhatanillee miti cidhanaa godhaa jechuun namni cidha hin baafataa hamaamota himateetiniin namni dhufeet cidha bahee fi gargaarullee numa jiru sunnaadha garuuyyuu ulaagaalee guutuun barbaachisa haqiiqatti yoo akka jedhan kana iddoo obboleessa keenyaatiif obboleettii teenna tana
wanni wal xiqqishuu kee qalbii keessa wal yaachisu tokko yoo ka jiraatu taate waan san qulqulleeffatanii akka obboleettiin teennas finqila addaan kaafne waan san qulqulleeffatuun gaariidha. Narratti dhiisaa obboleessi keenya Ustaaz Muhammad Bayaan jedhu kunis yoo kun komentii jala kanatti waa babarraa'u tokko illee jira. Mubaarak illee namni wama argeen beeytan namni waan nama xureessaa namni waan adda addaa nama barrees waan jiru kan amma rajinammaan asirratti ol bahee jiru kun koreen kunu afaan itti waliin gallee guyyaa tokkos gootanii yoo waan amma qulqulleeffamuu danda'u taate keessan nama 2-3 godhanii keessan qulqulleessanii obboleettii teenya dubbisanii yoo laayif illee asirratti bahuu hin dandeenye hedduu jara lamaanii waan kana wama kennaa nu akka wal fuudhuu barbaannaa cidha godhatuu barbaannaa cidha keenya nu baha yoo jedhan namu waan rabbi isaa laaffiseetiin hin jedheen bahee fi cidha godhuufiin dirqama kenna. Yoommoo akkasii rakaakan sun jiraatte waan boruu namatti argitee qalbii nama cabsuuf waan immoo ebalullee achi taa'ee ustaaz ebalullee bira taa'ee ebaluu akkana taa'ee boru akkana godhanii waan boru itti waliin hamannu waan argitee ajandaa walii baanneeni boruuf iftaan haasahamu asirratti walitti haasa'uun akka hin barbaachifne anillee osuma itti seenin duratti Galatoma. Warri gastii kanarratti isin argu hundi yoon bucuusii waa keessaan jedheeni amman talee tokko sila xiqqoo afaan keessa wal baanee simbira dhufteetti ta'a isaan dhuftan hin seeyyuan wallaahi dhaqee ishee tamaamitti madhaette dhaqii madhuun jedheen gastii irratti isin argite miti lamu Sheekh Riyaad isin Ustaaz Abaazar warra an itti matamu keessaayi. Amma mucaan kun yoo kaatee dhiifama naa godha wallaahi Ustaaz Bayaan kabaja guddaan isinii qaba. Mucaan kun yoo kaatee borganama gadi baatee feemasa mucaan beekamtuudha. Gadi baatee viidiyoo madeeqaa tokko Mubaarak Musammaa akkasna godhe jettee batte ammas kan koo duulli duuluma kanan sodaataa jira. Kanaafi akka Ustaaz Sheetamaam jedhanitti yoo naa eeyyamtan Ustaaz Muhammad Bayaan adaraa ana qofa qunnamsiisaa yoo modhiftan Sheetamaamin qunnamsiisaati gadi bu'anii obboleettii keenya si gargaaruu nama 2,000 kana of hin baafnu isin gargaarra jedhaa jira. Namni tokko hin gargaarin akka jedhaa jiru hin jiru. Gaafadhaadha malee. Isin fuusifnaa hamaamota isinii goona ahlan wasahlan Ustaaz Muhammad Bayaanii fi obboleettiin teenya maqalleen beeku maqaa ji'ansanis hin barre walii galle jennaan. Boniyyeedha. Cidha nuu godhaa jennaan kan namni argitee cidha walii godhuun sun nama wal bira dhaabatuun qawliin biyoola'u bishaatiin jennaan inni hoolaa kanuu qalu ka hoolaa qaluu hedduu sangaa qaluu danda'a. San akkasitti san akkasuma jedha. Ustaaza ni gabaabsin amma akki goonu amma laale shari'aan saayiraa jedhan. Shari'aan saayiraa hawaasni kunilleen girrigirrii namoota dheeraa waan asirra deemaa turee fi waan ifaaf fedha bayyaanatu waan jaamsan. Kanaaf waa hunda qulqulleeffachuudhaaf ijoolleen tun sinii amantii nama biraatillee hin barbaannu. Ustaaz Muhammad Bayaan fi guruppii waliin godhee fi haadha mana isaa waliin. Sheetamaamii fi Ustaaz Abaazar dhaqanii mucaa gaafatanii booniyyee. Eeyyee ana rakkoo qabu. Hajattu isinii ta'a Ustaaz Muhammad Bayaan gabaabaadha. Sheetamaamii gaafatan. Ustaaz Abaazar dhaqanii eeyyamsiifnaan annan gargaarsa amma. Mubeeqi. Assalaamu alaikum warahmatullahi. Qoy Muhammad Bayaan. Muhammad Bayaan obsiga. Obsi Muhammad Bayaan. Laal wooma gabaaba gaafatan siifi isa iddoo rakkoon jirtu furamte garuu immoo akkaataa miidiyaa irratti itti dhufne haqa qabdaati nageenya keetii fi kasaa mirkaneeffachuu ati haqa qabda. Ustaaz Khalid ilaa yoo abbaan iyyate hambite nama deermatti akkuma Oromoon jettu sanitti ani nama rabbii sodaatu nama haati jedhamu dhiisa. Ani osoo narra fakkeenyaaf osoo waa hayyee jee Mashallah nagaan wanta waraqaatee muraddu galiyeeni nama galfadha malee namaan nagalchaa jijeewuun illee miti. Arra yookaan jaartiin nanti akkanaaf akkana jettee sitti himatu. Kanaafuu dhiifama tammuu beekayyaani ana abbaa wanta yookaan galfadhaa jedhee Abdul Semaayini. Kanaaf inshallah akka dhiifaman irraa taatanii isin jechuu barbaadeeti. Amma immoo wanni yookaan ishiin ni dhuftii fi ani osoo ishiin yookaan wanni ani waan irratti ishee hayyee ijoo sila haala mijeeffadhu akka ishiin naa galtu. Obboleeyyan kiyya.
والله يا مبارك مسمى كن يا أخي مبارك مبارك ديفمتا أستاذ أمي مويتي قبل ديفمتا شيخ محمد بيان دينا أستاذ محمد بيان أستاذ تمام ما كان أقوله أبوي أباكن تفضلوا دبيتك xiinxallaan beekanii akka fiigu argitaa akka dhiigu argitaa jette umman. Gurra mubaarakiifillee dinna. Tokko yoo jedhe mubaarak kullukum raa'i wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi. Please give me a second. Saraan deemu jira wooma takka kullukum raa'i wa kullukum mas'uulun meeqa daqiiqaa takka sheebbayaanii waa jiraadha. كلكم راعي وكلكم مسؤول. فدامي أبازر بليز ماكينان درايف غورو دراير متاكا. أيش. مبارك. ربي جاءتي المنا ماتي في جتة نمان غرغارتا ربي في جتة نما غرغارتا نغرته أسرتي كأستاذ محمد بياجي هوفي خانجين هندي أسرت رفع وني عادة اتخان نتوف تكلنو هنجرت. أنا نما فود هنكم. إسن نما فود جارتي في جلاك أب. jaartiin ta'e tun rakkina kee kana jettee dhiirtitti ni himatti rakkoonti jetana tana jetteetti ni himatti itti ni himattu saniifuu waa'ee boniyyeetii fi waa'ee Muhammad Bayyaan as keessaa baasaa yoo rabbii Haaliqa isin uume sodaattan Ustaaz Muhammad Bayyaan rakkatee jira rakkatee jira waan boniyyeetti galfatuun dhabe akkatti boniyyee galfatee bira jiraattu dhabdee jira saniifuu ati ustaaza kana boo'icha isaanii harkitanii ni gargaar. Ustaanni kun nama ustaaza hundarra baratee jiru. Durriyyeen asirratti ol baatee kakka Aleeksi Taayeefaan akkana maarree gorsi tokko Mubaarak Biliis as jalaan ture. Abduu Seetar takka nurraa gabbuusi waan takka waan beekaa godhamu jirtuutu jira. Shiraa asirratti Muhammad Bayyaan irratti xaxamu jiru waliin laallee agar. Mubaarak akka nama tokkooti yoonatti aara qabaate dhiifama naa godhe. Almost sa'a lamaan as jala jira. Keessaanis si dawwalee si dubbisuu hin danda'a. Yoo aara kana qabaatu taate aafoo naalillahi rabbiif jechaa dhiifama naaf godhe. Garuu asirratti ol baaftanii naman boochisina. Durrijeen hundi afaan namarratti hin dhiqatin. Amma qeeqa namatti hilimin iti. Ustaaz Muhammad Bayyaan ni gargaarraati eegalaa gargaarsa isaa. Ayyeen eegallaagaa akkana jira galaa dhaggeeffatu ni jira. Kanaan dura gargaarte. Yoo gargaarte go on the way jechuudha. Yoo gargaarte karaadhaan itti deemi ni gargaarte. Yoommoo hin gargaarte rakkoo seetan ani furuu hin danda'u. Ustaaza keenya dhiifamaa waan akkana kanaa tana hunda dubbachuu dhiisanii ustaaza keenya dhiifamaa ansi gargaaruu hin danda'u furmaata biraa barbaaddadhu jeen. Ani Ustaaz Muhammad Bayyaaniin gargaarsuudha qophiidha. Haadha manaa isaanii eeyyamsiisuun immoo dirqama qaban. Nin jiraa ko. Mube mee takka dhaggeeffadha. Mube. Maara deddeemina. Dhaggeeffadha. Mube ogutak. Ustaaza dhiifama. Mube ogutak. Ustaaz Muhammad Bayyaan of simeetis. Haadha manaa Muhammad Bayyaaniin si gargaarree si galchuu yookiin immoo si galchuu. Mube waan takka dhaggeeffadha. Mube waan takka dhaggeeffadha. Okay, me sabona dubbadhu dubbina hanni dafi. Koi, mube waan takka dhaggeeffadha. Waan takka qofa dhaggeeffadhu. Laala as keessatti Mubaarak namni karaa malee si oofa laala yeroo hedduu muree murteessuu danda'u qabda waan fiddurratti dhaggeeffadhu Mubaarak. Muree murteesseera. Gargaaramuu qabu eeyyee gargaaramuu qabu. Kan isaan gargaaraman immoo haadha manaa gaafannee dhageessanii haadha manaa gargaaruudhaan sargii godhanii mubee obsi dhumarratti laal dubbii takkitti tana qofa fudhannee yaan amma dhaggeeffadhu. Yaada kan nachaa ooluun ani fi atis faayidaa nuuf hin qabdu. Wanni godhuu qabdu Mubaarak si qoftiin si fi Muhammad Bayyaan qoftiin wanni ati gaafachuu qabdu waan gargaarsa feetaa miti. Kana siif hin ayyama. Wanni ati gaafattu si fi Muhammad Bayyaan nagee wali qabdaniimi. Haadha manaati abbaa manaati mi tamaami tamaam. Achi booda waa'ee gargaarsaa Muhammad Bayyaanuu ni gaa. Hangas qofa maal si mijiyyoo irraa fudhu akka dhiiraa taasifnu. Si galtee si ayyamnee jiraati. Saniin achi ragaa tokko hin barbaannu nam tokko hin barbaannu ustaanii tokko si jala hin deemin si fi Muhammad Bayyaan gaya. Dhumatte Mubee rabbumaa jecha namni akkana nama godhu rabbiin laal.
Rakkoon illee fuula namaa naman dhaabin agartee rakkatteet illee fuula namaa rabbummaanuu naman dhaabin wanni tun waan qaaniit wanni hadiisan jirreef hajiru hunda wanni Muhammad Bayaan irratti himaniif hadiisni Muhammad Bayaan hin beekne kan namni itti himu tokko hin jiru gorsi Muhammad Bayaan hin beekne kan namni isa gorsu tokko illeenuu hin jiru. Saniifuu gurbaa kana boonijee anaatu silkiisii naa boonijee si ergaa boonijee ati qoftiin gabbuutee dubbiftee boonijee waan isa barbaachisu agartee gurbaan kuni namni hundinuu jaartiin dhalaan takka jaarsuma qabaata feeti malee jaarsa dhabaa rakkatee nama kadhatu waan barbaadu arra isin hundinuu ni beeytan waan nan ta'in namni hundi kajaartii qabuutu irra guddaas keessa kanaafuu waan kanarratti gadi fageenyaan namni isa gargaaruu danda'u namni Muhammad Bayaan gargaaruu danda'u Mubaarak Musammaa bichaadha. Kanarratti yaadni tokko illee nu barbaachisu Muhammad Bayaan gorsuudhaan hin barbaachisu. Muhammad Bayaan dubbisi mubee. Kana dubbate warra keessa jiru hundi tokko gargaara. Dhiifama isin dubbannaa ilaame marraa kaasaa kee gadiisaa dhaabaati. Salaamu alaikum. Awwaan kijibaasin ittiin fidu haasa'aan jira mucaadhaan haaseen dhufa dubbadha. Ayyademe akkaawunti isaanii laxafaati ziizoo ilareefu as keessa jirta waan jechuun jirtu dhagee yoo akka Oromooti gargaaruu dhabne akka Harargeeti $50 walitti guurreeti isii olitti isa gargaarsisiif wanni takka wanni dhageeffamtu hin jirtu. Wanni boonijee gastii irra dhiyeessitaniif takka hin jirtu namni hundinuu jaartiif jalaa gandummaatti hin galchin nuti gandummaa miti sheekni nu maraa qixaati dubbii gandummaatti hin jirtan akkas hunda keessan isiniin dhaga'u jira tokko ka godhu jiru. Akka dhaabire haasaa kan kee dhaabi nu rabbashini nu baxabaxiniin nuti ammallee karaa gabaabaa as gabaabaa nuti fayyadamnee seera kabachiisuun itti fufa jechuudha seera kabaja. Wanni nu jennuuti amma wannan jedhuuti.